Isin filannoo kana irratti Oromiyaa bilisa baasuudhaaf dorgomaa jirtu jechuudha. Akkasuma ana qofaa miti adda bilisummaa Oromoo akka adda bilisummaa Oromootti isin gaafata. Akkas. Kanaafiyyuu biyya kana kan isin dorgomaa jirtanii biyya Oromiyaa biyya gochuufidha jechuudha. Oromiyaa ijaaruuf biyya Oromiyaa jedhamtu fiduuf. Oromiyaan weerara Minilik dura akka turtetti akka deebitu. Namoonni baay'een akka jedhanitti impaayirri kan diigame eeggaa Haile Sillaaseen kufee booddeedha. Dargiin eeggii kufee immoo inumaayyuu Rippaabilika Itoophiyaatu ijaarame malee impaayira wanti jedhamu hin jiru jedhu. Isin maal irra dhaabbattanii Itoophiyaan impaayira jettu? Akkamitti ijaarame? Rippaabilikiin akkamitti ijaarame? Uummati gaafatame? Uummati filate? Hiree murteeffannaa uummataatiin mirkanaa'e? Takkaa Itoophiyaan hundee ishee irra hin sossoofne ammayyuu namootatu wal jijjiire. Paartiitu wal jijjiire. Paartiin Itoophiyaa sana bulchanii kaaraakteriin isaanii adda adda. Gaaffiin isaanii adda adda. Namoonni Itoophiyaa bulchanis